Rafoonni maallaqaa kan guyyaan har'aa ittiin oolame akkuma beekamu egaa guyyaan har'aa immoo Desemberii 10 baatii 12 fi akkasuma 2025 jechuudha. Haara sharafoonni biyyoota adda addaa ittiin jiran kanneen akka biyya Dubaay, Diraamii fi akkasumallee Saawud Arabiyaa Riyaal dabalataan Kuweet Diinaarii fi ilaalchallee akkasuma Oomaan Riyaal, Suwiidin Kiroon kana kanneen akka Kanaadaa Doolaarii fi Awustiraaliyaa Doolaar dabalataan illee Baahireen diinaarii fi Israa'el shiqil Kaatar riyaalii fi akkasuma Yemen Ijipshaan paawundii biyyoota akka yuuroo Swiss firankii biyyoota hedduu kan isiniif qabadhee dhufe akkasumas immoo biyyoota ani isinii qabadhe keessaati karaa baankii fi karaa gabaa gurraacha baankii keessaa immoo baankolee hedduu Itoophiyaa keessa jiran keessaa kan ani isiniif beeksisu yeroo hundumaa kan ani irratti xiyyeeffannaan isiniif fidu nigdi baankii yookiin immoo Commercial Bank of Itoophiyaa akkasuma baankii daldala Itoophiyaa kan jedhamu jechuudha. Irra caalaatti namoota hedduus kan fayyadaa jiru akkasumas namoonni hedduunis kan itti fayyadamaa jiran jechuudha. Egaa inni kun immoo guyyaa har'aa meeqaan akka jiru waliin ilaalaa nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya. Egaa namoonni mana koof immoo haaraa taatan laayikii godhaa, sheer godhaa, sabiskiraayib gochuun gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Kanatti aansuudhaan egaa viidiyoo yoo hanga dhumaa dhaggeeffattan gaaffii gaafattan if deebii argatu jechuudha. Fakkeenyaaf eengaddaa gaaffii isin na gaafattanii Ameerikaa doolaarii irratti jechuudha. Warra Beeruutii fi warra Joordaan jirtanii Joordaanii walumaa galatti diinaara'a. Garuu immoo kan isiniif kennamu namoota tokko tokkoo fi doolaara isinii kennama. Doolaara keessaa immoo doolaara Ameerikaatu isinii kennama. Kanaafuu Ameerikaa doolaara yeroon himuu achumarraa dhaggeeffadhaa. Bakka sadiitti barreessuurra isiniin jennaani otuman akkas jedhee himuu jechuudha. Otuman ani akkas jedhee yeroo hunda irra deddeebi'ee barreessuuti. Obboleetti maaloo Joordaanii doolaaraa fi akkasuma Beerut doolaara kan jettee na gaafattee jira jechuudha. Viidiyoo seeraan dhaggeeffadhaa. Seeraan dhaggeeffannaan gaaffii gaafachuus dandeessu yaada qabdanis ibsuu dandeessu waan ta'eef ammoo irra buttanii viidiyoo irra dhaggeeffatu taanaan ergaa guutuu dhaggeeffachuu hin dandeessan jechuudha. Kanaafuu otuma viidiyoo sana keessa jiruuti gaaffii hin barreessina. Warra viidiyoo sana keessa yaada ani tuqe yookiin immoo yaada isin feetan sana yoo ani hin tuqne ta'e na gaafadhaa isiniin jedha. Egaa gara sagantaa keenyaatti yeroo darbinu Ameerikaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaadhaan guyyaa har'aa jechuudha. 181.74 oolee jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaan doolaarri karaa baankiidhaan immoo guyyaa har'aa 151.60 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaar. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 119.71 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 98.70 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaara. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 130.19 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 107.57 oolee jira. Inni itti aanu Swiss frank. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 224.47 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Swiss frankiin tokko 184.98 oolee jira. Inni itti aanu yuuroo. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 210.80 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 176.50 oolee jira. Akkasuma paawundi sterlingiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 240.83 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 198.38 oolee jira. Akkasuma Chaayinaa heewaan. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 25.58 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa heewaan tokko 21.4 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Turkii riilee. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 4.23 oolee jira. Akkasuma karaa Suwiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 18
tuqaa 17 oolee jira. Inni itti aanu Oman riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 472 tuqaa 44 oolee jira. Akkasuma inni itti aanu mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti sharafaan kan argamu Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 590 tuqaa tokkoon oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 484 tuqaa 68 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 49 tuqaa 44 oolee jira. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan Dubaay diraamni tokko 41 tuqaa 28 oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaal tokko karaa gabaa gurraachaatiin 48 tuqaa 48 oolee jira. Egaa immoo warri Saudi Arabiyaa jirtan namoonni maallaqni keessan guddaa yookiin immoo baay'ee jedhamee kan beekamu sadarkaa abbaa ibbaa kan jedhamu jechuudha. Namoonni kana qabdanii hanga riyaalli tokko 46 fi 45 gidduu ergamaa jira. Kana jechuun kan 22 fi adii siniin jedhan jira. 22 fi saantiba 60 nama ergu argeera. 22 fi saantiba 60 jechuun riyaalli tokko jechuudha. Riyaalli tokko birrii Itoophiyaatti 45 fi adiidhaan kan ergan jiru. Birriin isaanii baay'ees miti xiqqoos miti gidduu galeessa jechuudha. Akkasuma immoo namoonni birrii garmalee xiqqoo qabdan immoo 23 jira jechuudha. Kan isaan kun 20 hanga riyaalli Saudii tokkoon isaa 44. Kana gaditti namni ergitan otoo isanii natti tola. Maaliif jennaan yoo birriin keessan garmalee xiqqoo taateyyuu 44 gaditti birrii keessaniin ergina. Maaliif jennaan riyaalli meeqarra jira 48 irra jira. Garuu birrii 4 yoo isinirraa kutaniyyuu isiniin immoo 44 yoo isinii erganiyyuu haa ta'uudha jechuudha. Akkasuma immoo mashwaara yookiin immoo taaskii namni kamiyyuu 50 kaffaltu isiniin jedha. Dabalataan immoo baankiidhaan immoo guyyaa har'aa jechuudha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko 40 tuqaa 40 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaariidha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 256 tuqaa 19 oolee jira. Akkasuma Bahareen diinaariidha. Bahareen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 481 tuqaa 73 oolee jira. Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 54 tuqaa 42 oolee jira. Akkasuma Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 48 tuqaa 51 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 0 tuqaa 63 oolee jira. Akkasuma Ijipshaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3 tuqaa 56 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan ruuppiidha. Indiyaan ruuppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 1 tuqaa 81 oolee jira. Egaa viidiyoon koo guyyaa har'aa ani isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata jechuudha. Namoonni viidiyoo koo ilaaltan hundi keessan akka laayik gootanii na jajjabeessitan isiniin jedha. Turtii biraa yookiin immoo viidiyoo sagantaa biraan walitti deebina. Turtii gaarii.